السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالة تمتوت جرتو خير الحمد لله. ربين جرات تسأس النجاه كلامي هاجو جتارا أكما تشكيل الكلمات إسكو حروف أفان عربي الرتجت رضما كسرى فتان وحجة دوران سني إسا ديما كان قد إسا تنتوري إسا كان اللي حالة بريدة دان حجة تاجت تكون اللي فكين نف أبي أما بريفم غير راكوب ردهم كأي إسا نرجسي سوجيتو walumaan haa eegnu. Amma fakkeenyaaf barreeffamni kuni faslun fi mubxilaati solaatii kan jiru kuni harakaata hin qabu jechuu. Amma fakkeenyaaf isa kana harakaata kana fudhadheen asitti dhaqee galfadha jechuu. Fakkeenyaaf darsii irraa jennu fuudhee ka'eetiniin aappii isa diimaa kana gadhiiseen ture duraanii argachuu dandeessan sanillee akka itti hojjetan. Amma isa adii kana jechuudha. Tashkiila isa jiru kanarratti rukutaa. Walumaan eegna jechuu akka itti deebifatan. Amma jalqaba irratti yoo bantan as haala kanaan isinii dhufa. Taabii bakka jiru kana rukuttaniituma darbitanii bakka itti barreeffatan asitti isinii baasa. Kaa'ulee kanarratti isa kooduu godhatan gadi qabdanii itti galfattanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf fasulan fi mubxilaati salaatiin harakaa xiqqoollee hin qabu jechuudha. Maaliif amma bakka rukutu maal godhee kan asii galfadhe shakkil isa jiru kanarratti rukutaa jechuudha. Shakkili kanarratti yoo rukute kunoo amma wal bira qabnee laaluu dandeenya jechuudha argitani. Kaa'uleedhaa isaan ani fidadhee ka amma inni itti godhee kunoo faslun fi mubxilaati salaati وتبطل الصلاة بالكلام الكثير والأكل الكثير. Nama dubbifachuu hin dandeenyeef akkaan gargaaraa jechuudha. Haala saniini itti fayyadamuu dandeessaniin isiniin ja'a akka itti kooduu godhatan kunuuti iddoo tana nasbi nafsu isa jisan iddoo tanarratti yoo rukuttan kooduu godhatan isa amma kunoo tammatin naqsu ja'a bakka tana jechuudha. Haala saniin fayyadamuu dandeessanii kooduu godhatanii kaa'atanii asirraa bakka barreeffatan sanii galfattanii barreeffachuu dandeessaniin isiniin ja'a. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Isa kana inni kun.